paaltookii sirratti bara paaltookiitis gartee yaani achi keessatti paaltookii kana goone waan siyaasaatiis numa loltaa kanaas numa jettaa eenyu numa jettaa waan kana ofirraa dhiiftee hoyi rabbiin kitaabni rabbiituu ni ga'a rabbiin itti sin ergine nabi Muhammadu quraanumaan yaamuu ture gartee kanuma rabbi kana kun ni ga'a kanuma baradhu ilmaan barsiisi kanaaf irraa dhiisimee naan jedhe in dhokeeyse deemadheeni makiinaa keessa kaayachiin kaa'e numa arkanii akkam goonaree gaafa na jalaa dhokeeysanii jira. Suma joo achi booda himee fi akkanan kafaru namni gisee garii fudheetiin akka tasaa quraana jechuun quraana osoo deemuu dhufeen quraana gubbaa kaaya beektaa tachi garagalchan gaama laa ilaaha illa namtichi akkam ati dhugumaan islaamaa jedha gaama nageessama ijoolleen abba dad what's going on why you do that ijoolleen maal akkana goota masqala fiddee quraana rafiisaa jaan aboo kitaaba akka tasaan kaaya hin kafaru sanii namni ni jechuun walumarra dhufaa akkana ijaa deemaatu amma baratanii ijoolleen mana keessa mana jetti gisee abbaan keessa jira abbaan jettee ijoollee dhiyeessii jireettuun Jesus jechuu jira jaaniin Yesuus na jedhan ijoolleen Maatiyoos Yesuus barri sun bara meeqa taasisan bara kam ta'a wallaahi koronaa dura naannoo 2018 ta'a jechuudha something like that akkanuma yaa jechuma kana haqiiqatan kana wallahi tole maaltu murannoo akkanaa kana akka dhufee banattiin wangeelli san ammallee yoon fidee sin garse bakka akkaan banetti waraqaan akka wangeelaa san laaftuudha addunyaa kanarratti hin arkine yoon fidee sin garse namaatu waajaa malee harka kiyyaan na dura akkumaan godhetti keewwanni wayii akkasirraa murame jaraatu waan ijaa isin hin garsiisu malee warri maarra ciree jetti wayitaa so na duraa murame bakka san yeroo hundetti malaaluun kana maaniin dubbisaa jiraan hin qasan malee akkasuma jira naxxafee akkasi kaayee tolchee akkasitti abbaan kee akkasuma amma baratee oo dubbiin akkasii minisoottuma kana keessaa namni biraa kan wangeela lallabu takkaan siin jirtu bakkaan deemu hirriba anuma biyya biraa nama hedduu as dukkaana dhaqu gartee ati kaan laal wal agarsiisa dukkaana dhaqu mana nyaataa dhaqu magaalaa dhaqu barumsa deemu achi dhaqu ijuma agarsiisa amantii kan hanqa jartee baratanii hundi jarti isaaniitis Allah kana dhaqee waan akkanaati jiran akkana jeeni nama gurguddaa paastara isaaniitti wajjin hanqaan haasa'utti namni hundi ijuma nadhaaba ilaarraa jechuun nati nagahumaan alhamdulillah Ameerika taate malee sira naman dhiisan dilli nama ana tokkicha so masjidattis akkasitti jabaadhu maashaallah akkasin seene waan kitaaba kana hunda guuja'u ummata kanumaan gartee yaani isaan gara da'awaatitti yaamungaa kanumaani dhufte alhamdulillah rabbiif galanni haa ta'u waa hedduu mudannoo kana keessa yaani gara shahaadaa kitaaba isaanii kana yoo argas takka halimaatu eenyu masri turte mucaan sanii yoo boqo akkana jettu wangeelaa fi quraana irraa naa kennite gartee islaamaan tahaa naan jette maal naan jette Yesuus nama kan jiru wangeelaa irraa naa kennite naan jette sarchii godhu dhufi ingiliffaan achi dhaqee achi dhaqee kanneefi jennaan wallaahi numa amante guyyaa lama booda numa amante ajiib numa amante adigalle kaan islaamni amantiidha kan jiru naa kennite islaamaan taaja gizee achi dhaqee achi keessa garee telegiraamaa keessaa fi imoo jiru gaafa finnee itti garsiifne ijoolleen gurguddaa malee ijoolleen yaasee yalaa yaasee mana meeqa cufnee bar jiran wallahi jilli akkana asirra jiran akkasitti cufne ijoollee hojii amma kanaas akkasumatti gara tiktookii wal agarree dhufne gaagaman akkasumatti isin hedduu namni wangeelaa kanarratti wal arkeen nama hedduudha alhamdulillah akkasii kana fakkaata gaa wallahi nuti karaa diriira dhabuune bara hedduutti cinqabda maal gatii agana ga'u sadarkaa maatii manaa isin lolanirra geessanii kanumaan diddanii itti cichuun keessan murannoo akkanaa kana maaliif godhatan yaani akkamitti akkanatti itti cichitanii dubbistan yookaan immoo irratti raggaatan wallahi waman yatawakkal ala Allah fa hasbuh gaha rabbi takka bolayyan kiyya keessa takkaas hojiis waan dhiifne madalaga ilmaanis guddisa yeroo garii wauma daawaa kana keessatti jechuun maatiidhaan walitti buus yeroo garii takka jarriin hojjaasaa kun yeroon gara shahaadaa fidus yeroon sagantaa dhufuus sa'aan biyyoota isaan jiranii biyyatiyya takkaa miti yeroo garii halkan walakkaan faanka shahaada qabanna jedhanii shahaadaan heddummattee bar hanqaan katabee 8,700 wallaale dadhabee garee itti godhee gartee ahlul dhikri lidda'wati watta'aliim madarasa godhee kompiitara sheekootii biyya adda kompiitara biteefi warra islaamu kana gartee zuumii guddaa maallaqa itti kafalee
birrii waa godhee daataa itti naqee fi biyya kan quraana barsiisu, kan waa barsiisu, kan waan hunda barsiisu biyya Arabaarraa nama sadii, biyya irraas nama sadii itti godhee akkanatti deemuu turte. Hanqan gara TikTok kanatti dhufin kophaatooti beeku. Inta kan jiru jiran hirriiba nama dhorgete qaama kana kiiloo mee kanarraa buufte ispoortii xiyyanaa hambistee dhukkuba addaatiin nu saaxilti. Rakkadhe akkam godhu uummata kana dhiisee deemuufis. Gartee ni amanaa yoo hin barsiifne waliigallee yoo ittiin goone telefoona gizee isaan jedhe telefoona isaanii kan abdeetii godhuudhaan gartee jala deemuudhaan ni rakkatanii gartee fuudhaaf heeruma gara wanta waa hedduu achi keessa jira. Wallaahi amata 7 hanqa isin dhuftanii sooshaal miidiyaan gara TikTokii dhuftee waan hin jiin rakkinuma addaa keessa galmeessee jara kana hunda tiraak godhuun maal barattanii kaan dubbisu telefoona garee qabnaa natti bilbina halkan guyyaa anuma qaba waan ni godhu halkan walakkaa na kaasan achi ja'a jiruu mana keessaatiin wal si waan ni gooti jiruu tee dalaga kan akkana si gooti rabbuma irratti hirkadha hanqaatiin gosanuma dala'iidha aboo jiruu akkamii jira akka horri Ameerikaatu na shakku maal taate maaltu si razzaq gartee qul huwa min indillah rabbuma kan nama razzaqu malee rabbuma irratti tawakkul hanqa obbolowwan kiyya faanis maal ofirraa dhiiftee kun waan numa jira hadii amane kan kafare taqabbaan kiyya jahannami jannata qopheesse nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hunda isaaniin islaameessine ati firraa itti dhiiftee fakkeenya namaa ta'uu keessa namaa ta'a jiran ummata gartee hawaasa irra fiddee gisee interview godhee shahaadaa qabsiisu achi booda gayyaa'u namni hundi dhokochuu kan duraan kafartee teessu gartee ta duraan waan taate hundi si gayyaatee shahaadaa qabachuun halkanii guyyaa torba warra telefoonaan irratti qabsiisuu irra hedduu kan hin fidurra warra imoona bakka dalagaati mana bakka ibaadaa bakkuma deemu hunda halkanii guyyaa akkasii qabachuu turan alhamdulillah baay'ee isaaniiti gartee sanuma keessa waa hedduu dhagaa nama mudatu isaanii raayisi adeemsa daawaa keessatti waa hedduu nama mudata maal jennaree falillahi alhamdu wal minna. Alhamdulillah rabbiin jazaa keessan jannatas ni adeebi'u ammallee nama irra ragga'ee inshaallah aga lubbuudhaan jiru daawaa irratti jabaatee borullee mindaa rabbiin biraa argatu rabbi sinaa taasisu jazaakumullahu khairan dhugaa dubbachuuf hunda keenya irraa oolmaa qabdanii fakkeenya hunda keenyatti gara tiktokii yoo kamii dhuftan ustaas? Eeywa gara tiktoktis yaani adeemsa akkanumatti hin dhufu waan sooshaal miidiyaa kana ittiin waan bu'aa sii namni beeku maaliif jennaan sooshaal miidiyaa bara dheeraan irra jira mata 17 hundaa so waan hawaasummaa waan sabal qunnamsiisu kana keessatti itti fayyadu waan feetetti isaan fayyadamanii waan feete faranjiin haa tolchitu hawaasa kiyyatti tajaajilu amantii tiyya aadaa teenya bareedduu tajaajiluuf waan sooshaal miidiyaa dhuftu jala hunda si jala namaan deema aappii dhufee oliiga namni dhaadheessu feesbuuk irra dhaadheessu gartee kana guu dhufe daawunloodumaan godhadhe yaani gaafaan godhadhe osoon hin godhatin dura mucaa takka meerkurii jedhanini yaani waan akkana tokko dhufe ustaad akkana dirreetti caffaran takka uummanni keenya akkana dubartiin akkana taate waan maqaa akkana kana buufadhu naan jetti waan harka maalii waan kana itti tiktokii jettu kana jennaan akkami buufadha akkana duraa takkaan agarsee niin buufadhe hayyee buufadhe akkana banadhe tiktokiin kee kam akkana isaan warana dura baay'ee takka muraasa ji'a muraasa banatee waruma daawaa ijoollee itti goggootu banadhee yeroon banadhee dhaqu akkami duba akkamitti haasawan keetti haasawan akkanatti haasawan achi tuqan rakkadhe seen achi jaa namni faloos yaa godhu achi koottu akkana jaanii godhadhee numaan dhaqee bakkaan yoo wohuma banu wohuma caffartuuf yoo qullaa magaaluma taan yollumaas yoo ijaa bidhatte akkanuma itti wohuma xiqqoo deeqaa takka takkaatan balleesse kana dhaqa rakkanne achi janna achi jedha sumaan rakkadhu keessa deemaa namni heddummaatee nama 46 dhaqee sumaan deemuun 100 akkana dhaqee ganda hunda namaan seenaa artee osumaan joo kana keessa akkanatti iddoo takka irratti na afeertee ganda kana kottu daawaa godhinaan jettee niin godhe achirraa hin bu'ee guyyaa biraa kottu ayya maashaallah naan jaanii deemanii osumaan deemuu nama kan hunda foloo maan godha waan mataa islaam Muhammad Ahmayyoo je foloo maan godha laaleetum soon deemuutiin ganda tokko dhaqee jennaan mucaan takka argitee maqoma kiyya dubbistee Jamaal Abu Mu'aaz kame kun warra feesbuukii tokko dhufe jetteen wal bira ta'an maal godhu jiran shiishaadha kanatti qorr godhan akkanatti suuratu dukan kanatti qorr godhan dhufe jennaan tune achi afuufaa tun dhufe maaltu dhufe jetteen sheekaa dhufe sheeyni maal asii godhe jetteen jim'a taayii maziida see deemboo sheeka jettee beekta hin argadhe qullaa kana ta'anii beeku tolchanii beektaami wallahi akkatti jiran bar la hawla walaa quwwata namni tokko nuun arku yaadhaaf ebbaan hin jirtu ka rabbiin ammoo gubba jira biyyarraa fagaatan ka
hawaasarraa fagaatanii miti akkuma fadhan ka guyyaa akhiraa dhufee namni akka fedhe ta'u kan akkana gooti calawiin jee anammas taa'ee haasawwan fadhu gartee zaahirumatti naasaaf kanatti qullaa jirtus waan feete taa jiraattu calawiin tijji assalaamu alaikum jenneen shiisaa gatteetu walitti dhiiftee baanee jigamasii dhokotanii sagaluma isaanii qofaan dhagaa kootta kooy ustaad kooy bumaas akkan uffan hin shaffanatanii amma dhufan kaa dhufanii akkana jiran akkan akkasii wallaahi akkana jedhanii gorsee ilaan gaafas ijoollee san gorsee nagahuma taate eessa jiranii wallaahi waalam gartee ijoollee akkasitti tiimee san keessa osumaan deemuu hin nafne osumaan deemuutiin ahammad tokkos arargeedha tokkos ahammad kunis keenyuma kana wangeela lalabu kanaan kanaanin achitti walitti dhufee jechuu gartee osoo achi keessa deemnu lallabuudhaan garee takka yeroo pheenxee jira zinnuu jedhaniini eenyu jedhaniini gartee sumayyaa tashoomaa tanaas asantii eenyu maare hedduugaa warri gartee warra ortodoksiitiif kan achi keessa osoo hin gorchuu kennaa waan tanaas eenyu tanaas kennaa tanaas niin gorsa eenyu ortodoksii gurguddoo tanaas hundi osumaan gorsu osuma antuma diinaatiin in general gorsa gartee jarri kan dhufan ifii wangeela nagalchan wangeelan qaan beekoo settiimaa osoo hin jedhu barsiisoo isaanii amma fidachuu eegalan barsiisaan keenyaa dhufu abalu qottu achirra deemaa fidaa yaa manjaan osuma jedhanii kun hundi dhufte wala jaldeessaas ni fidanii na jala taa'u tureewu wallahi nagaan afaan ingiliffaa waa beeku tokko walitti haasa'u turre isaas barate taa'ee eenyu caasan eenyu maqaan isii toosa Allahumma salli ala Muhammad barsiisaa isaatu turte barsiisaa jaldeessaa sana turte shaadaa qabattee jidduutti yaadadhu anyway so akkasitti osuma achiin jennu chaalenjii kana keessatti achi seennee gartee osuma deemnu osumaan akkanatti yeroo baay'ee waan irra fuulleeffadhee jiru the contradiction baay'ee akka wal faalleessu gartee waa dileera dubbisuun wangeelli kan akkana warra kutaa wal dhiita kan jaldeessaas ka dhufu hunda waan wal jiru kana hunda osoo hin jiru ustaada walis guyyaa sana achi rabbiin gartee achitti waliin nu fidee achi baranne deemsa dheeraa kana keessa achi baranne wallahi akkasitti ijoollee hedduu gara naan shaadaa qabate isinis achumaan dhuftanii nama baay'eedhaan wal baranne lakkoofneen fennu garee shaadaadha alhamdulillah rabbiin waa dabalu malee alhamdulillah masha Allah tabarakallah haga arraatti tilmaaman taqriban nama meeqa shaadaa qabate harka keessanitti wallahi homa torbaniin qaban jechuun waan galmeesse ofii rabbiin tokkichin argu inni ofii galmeesse telefoonaa fi maali telefoonaa fi feesbuukii fi iimoo fi wasaabii hunda si telefoonaa gandeetti maqaa isaanii maqaan haaree moggaasuuf bara islaamaan amantii isaan irraa dhufan ortodoksii moo pheenxee moo waaqeffataa moo islaama murtaddiiti hunda isaanii daataa akkasitti hin qaba kompiitara biyya keessaa artee hunda isaanii akkasitti jira artee achuma deegate gara tiktookii dhufte kanaan dhiisuu eegalame warra gartee torbaan kana islaama ofii kashaadaa qabatu kaniin puruuf godhee telefoona isaanii eenyu qabu akkasitti osoon dhiisee gartee nama 20-30 kan akkasii qabu iimootti seenaa nama jara sana akkasuma holdii irra kaayee isaanuu gamanumaan dhufanii shaadaa qabachuu eegallaani malee wallahi waa hanqase kuma torbaa fi maali kuma torbaa fi 17 maali alhamdulillah yani warri baratee achitti ka ilmaan kanneenee heerumsiisee ilmaan horanii ilmaan isaaniitu amma 7-8 kathiir hedduun dhuman takka islaamummaa fudhattee sargii irratti na afeerte narraan nafinnaan jette wallahi ni rifa innafinnaan jette torbaan hundanatti himte akkana telefoonaan jidduutti gurbaa kiyyaafeen wal jijjiire akkamina raafteettee aartee dhiiftee ani telefoona sana guun gurbaa kiyyaraa fudhee deebisu meeniin eenyu maali arusni kana kun afeera guunti dhawu laalle barana afeerte guunti dhawu daa'ima biraa boo'e salaamu alaikum eenyu takkan isaara naa bilbiltena akkana sargii keetiin jedhuuni ilmoon lafana jirti naan jette ilmoon kun baatii 2 Allahu akbar waan akkasiin faa jira wallahi waa hedduu irraa baratta ummata gara islaamaa dhufu kanaas ni'imaa islaamummaa seenaan gizee fidee akkasitti haasa'u fa'a mucaa takka sumeeyyaadha feesbuuk irratti shaadaa qabsiisee waggaa takka guuteesse boodaan interview waan imala baratte fakkeenya mee namaa goote waan interview kanaan koosii godha jabduudhaati jedheetiin haaseessaa jedhee guunja'u amma tokko kana teesse gaafii isiin na gaafatte tokko kan jaba jiran gaafii isiin na gaafatte waa'uma islaamaa kanaan wallaallata waan jabdu guyyaa interview kaniin godhee fi guyyaa akkanaatti itti kootu jedhee guje dhibooyte
abbaa kiyyaatu du'ee naan jette. Abbaa kiyyaa du'ee naan jette. Okay, abbaa keetii du'ee maal jedharee rabbi sabri si haa kennu akkana ayyee jabaadhu akkana kana aggootaas gabbooytee waan jettee wal argina jedheen guyyaa interview guyyaa biraa godhee fi fidu hin fidee guyyaan jedhu haati tiyyaas kartee kunoo eda duutee naan jette boo. Naan jette. Abbaan isii du'eetiin interview deebisee interview guyyaa biraa godhee fi oduu addaan natti himanii akkana naan jette. Jennaan hin maal godhaaf isiifis du'aa godheetu maan erteen mucaaf du'aa godhee islaamurra si ajabeessu akkana jee maal na gaafatte haadha tiyyaaf hin dhagee bartee du'aa godhuun haadha tiyyaaf du'aa godhuun hin danda'in naan jette. Mucaadhaa ammatti akka shahaadaa ka qabatte. Eegallee akkamaa godhu haati tiyya warra jannataati moo akkamii wal argaanii akkana naan jette beekta. Asumaan anaatu yaa gaafii gaafate mee maaltu si gammachiisaa? Jennaan islaamummaadha naan jette. Maaltu si gaddiseenaan haadha tiyya islaamummaa malee deemuudha. Si gaafadhu asumarra naan jette du'aa godhuuf hin danda'a jennaan wallaahi lapheen ta'e fudhachuu baattus gaani namni kufrii irratti gaafa isiin lubbuun jirtu godhuuf dandeessa. Eega kufrii kaafira kan duute taate wamaa gochuu hin dandeessu. Nabi Muhammadu waa takkan goone maatii isaatii fi Abrahaamis nabiyyoonni baay'een isaanii akkasii. Kanaan na keessaan boonaan jette yeroo hundan qaba dubbisu. Kadhachuu fi ani gammachuun kana jenne daangaa qabneen qaba. Waaqayyoon gartee isaan dhiisee ana islaamummaa kan biyya lafaa kan reebduuna dura jiraatan. Kana naan jette yeroo hundaa'u. Gartee egaa akkasii waan nama gaddisiistu jedhana. Wanta akka godhuuf hin dandeessu jabaadhuun jedheeni. Akkasuma waan nama ajaa'ibsiisu osoo jettuu wanta seente garee wantaa keessatti achi dhayitee barattii islaamummaa fudhattee garee sumeeyyotaa fi bilaalootaa jedhanii takkaa jira. Achi barattii obboleettiin sii takkaas waliin dhayitee karaate ajaa'iba. Raggeeffadha. Kaafe obboleettiin xiqqoon tun islaamummaan irra fudhattee taan pheenxeedha kaafira. Dhayitee waliin qaraate guyyuma mana keessa qaraan kan amata takka amata waan qaraan kan hunda waliin qaraate. Mee raggeeffadha irra ta quraan haffazuu dadhabde jiran. Ta dadhabde. Rabbi isa siiqa kadhaa alladhi rafa'a as-samaawaati bilaa amadin gartee utubaa malee dhaabe kana juuzamma haffazde jirana kaafira mucaan. Ani gaafni qur'aana haqiiqaa rabbiin naa galche mucaa san fidee naaseessee baran. Qur'aana qara'ii je'eenitiin qaraatee shaadaa qabsiise. Feesbuuk irra deema barbaadadha. Fide obboleettiin tiyya shaadaa qabachuu barbaaddii kana naan jette. Nin fide obboleettii salaamu alaikum nanti wa alaikum salaam maaliiti islaama. Ani salam biyya arabaa kana salaamu alaikum maqaan keenya gotte maqaa islaamaa kanaan waan jette. Ati maal islaama? Gartee na ajaa'ib salaamu alaikum islaamni malee hin jiru ittiin beekan. Hanqa zaahira eegana naa galuu eegalte bakka namni aadatan mana arabaa guddateef jannaan hayi akkana islaama maaltu sii galee akkana quraanaas akkana qareetiin kun akkana qareeyanii jechuun gartee waan shaadaati qabsiifatan naa taate obboleettii yaalli sii naa taate. Akkana gartee isiirraa isiniin baradha waan nabi Muhammadis baradhe akkana maal fa beekta akkana islaamummaa renaan quraanaan beekanaan jette boo. Quraanaan beekaa gartee quraanaan beekaa maal inni dubbiste akkana quraanaan inni dubbistaa hin jeen dubbistaa quraanaan hafazee irratti juuza amma. Waat fudhachuun dadhabe wallaahi laziim. Kiristaanii moo? Kamitti hafa eessatti hafaz obboleettii wajjin garee sumeeyyotaa qaraanaan jette jiran. Hayyalalee. Quraani qaraata hayyee qaree ni yaadadha. Oftee gartee bakka takka dhaabdee naan eessira inna batsha rabbika la shadiid innahu huwa yubdi wa oftee gartee harfii bakka wayii takka maal jettanii gartee maal jetta inna batsha rabbika la shadiid innahu huwa al-ghafuur dur arshim fa'aalun qayyatu kana fa'aalun waa jette beektaa fa'aal jennaan akkuma qaraatii baata juuda achi gandasanii baratte. Mee suuraa biraatti qaree amma teessaaluu nageessa faatihaa alhamdulillahi qaraasisa akkana jettee wallaahi laziim akkasitti haffazde qur'aana rabbii subhaanahu wa ta'ala jettee gartee shahaadaa qabattee gaafa isiin qur'aana oftee hedduu barattees gartee wal dubbisna gaafa haffazte koottuun jedhee achi booda waliin argine rabbi umriitti yoo jiraatan as keessa fa'aa jiranii wal arguu barbaanna inshaallah seenaa teessisan dhugatti obboleettii sumeeyyaa eenyuti Sumeyyaa Mooneeti. Sumeyyaa Moonee. So yoo jiraattan inshaallah
أرجو بإذن الله تعالى أكسيتي جرا أجول لين تاني القرآن تبدأ كفرك ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر جتون والله بالله أنا قاف سمان رقمس هل كان يقول يا ربي والكيس يخرج قرته يولج الليل في النهار سان كان أمريكا رفضت أنا قرته يا ربي رقمس اللي